Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadhallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee obboleeyyan kiyya. Jireenyi ilma namaa bu'aa bahii baay'ee qaba. Mudannoo baay'ee qaba. Akka itti baanu beekna malee akka itti gallu hin beeknu. Ilma namaa baay'eetu karaa irratti kufee hafee ilma namaa baay'eetu haadha ofii osoo waggaa baay'eedhaaf yaadee osoo hin argin hafee haatis ilmoo akkasitti yaaddee osoo hin argin hafe jechuudha. Jireenya kana mo'achuuf ammootiyyuu obsi waan guddaadha. Obsa irratti Rabbi fayyaa nu haa kennu. Bakka isin jirtan hundatti Rabbi fayyaa fi obsa isin haa kennu jedha. Viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e ammootiyyuu micattii yookaan obboleettii keenya suuraa ishee irratti argitan tana. Erga warraan gargar baatee waggaa 5 haga waggaa 5 kana warra bilbiltee hin beektu warra wal quban qaban jechuudha. Kan isaan biraa deemte Ijiptii gara Ameerikaatti imaluudhaaf yeroo kana Ameerikaa jirti moo Ijiptii jirti biyyoota Arabaa irra jirti moo bakka isheen jirtu hin beekan jechuudha. Warri baay'ee yaaddoo keessa jiranii haati abbaan obboleeyyan jechuudha. Baay'ee rakkoo keessa jiranii kana naanga ammootiyyuu obboleessa isheeti jechuudha. Lakkoofsa obboleessa ishee asirraan kaahaa lakkoofsa kanaan namni mucayyoo tana argitan bilbiltanii jechuudha. Warraan akka wal quunnamsiistan abdiin isinirraa qaba viidiyoo kana jechuudha. Hundi keessanuu rabbiif jecha jechuudha. Kamirratti jechuudha guruppii kamirratti sheer gochuudhaan mucayyoon tun yoo kan argamtu ta'e jireenya ishii ta'e waanuma ta'eenu namni beeku yoo ta'e akka kinoo lakkoofsa jiru kanaan wal quunnamsiistanii barbaada jechuudha. Maqaan ishee Kaanizinaa Yaasuuf Alii jedhamti. Iddoon dhaloota ishee godina Wallagga Bahaa aanaa Biloo Ganda Caffee Koonsiti. Kanaafuu mucayyoon kunoo kama suuraa irratti argitan tana bakka isheen jirtu Ameerikaa jirti moo Ijiptiin jirti moo kanumarrayyuu moo biyya Arabaarra jirti kan beektan jechuudha. Kan beektan karaa sooshaal miidiyaatiin wal kan baratan kan beektan kan argitan yoo ta'e lakkoofsa sirra jiru kanaan akka warra wal quunnamsiistan abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo tana hundi keessanuu rabbiif jecha hundi keessaniyyuu sheer gootanii namni hin dhageenye akka dhagahee kan beeku yoo ta'e kan argu yoo ta'e akka warra wal quunnamsiisaniin jedha. Namni abbaaf haadha qabu abbaaf haadhatti hin cakkanu waan ta'eef viidiyoo tana hundi keessanuu sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo isinitti hin dheeressu walitti deebina kan biraatiin.